ፍቅር ውድ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? በመላው ዓለም የምትኖሩ የልጅ ቶፊቅ ተከታታዮች ዛሬ ላስቸኳይ ጉዳይ ፈልጌያችኋለሁ። ሁላችሁም ይህን ቪዲዮ በጣም ሼር አድርጉት፣ ለእህት ለወንድሞቻችሁ ሼር አድርጉልኝ ማለት ነው። ዛሬ ያላሰብኩት ዱብዳ ነው የገጠመብኝ። ሰሞኑን እኛ ቤት ትካዜ የበዛ ነው መሰለኝ። የዛሬው ደግሞ ትንሽ ከበድ ያለ ይመስላል። ከምላችሁ በጣም ያስጠላኝና በጣም የከበደኝ ቀን ነው ዛሬ። በጣም ያዘንኩበት ነው፣ በጣም የተከፋሁበት ቀን ነው። ለኔ ይገባል እንዴ ብዬ ያሰብኩት ነው። ቤተሰቦቼ ስለሆናችሁ ያው ደስታችንም ችግራችንም እንዲሁም ክፋታችንም ባንድ እየተጋራችሁን እስከ ዛሬ ድረስ አላችሁ። ዛሬ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ እኔን ለማስወጣት ያሰቡት ወንድሞች አሉ። እኔ ምን ያክል ደስታ ቢሰጣቸው ነው ብዬ ያሰብኩት። ዛሬ ማሳያችሁ ነገር አለኝ። ትላንትና የሆነ ቪዲዮ ለግንቂ ነበር፣ አይታችሁታል። አጋጣሚ ቀዝቀዝ አለና እይታ ምንድነው ነው እንዴ? ቪው አሪፍ ነው፣ ቪዲዮ በጣም ያምራል። ምንድነው ኳሊቲ ነው ወይንስ ምንድነው ብዬ ውስጥ ላይ ስገባ ያላሰብኩት ነገር ነው የገጠመኝ። ዩቲዩብ ቻናሌን ለማዘጋት ሪፖርት ተደርጎብኝ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶኝ ነው ያገኘሁት። ዋርኒንግ ሰጥተውኛል። የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ነው ያሉኝ። እኔ እንጃ። እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ሁላችሁም ቤተሰቦች፣ እኔ ዘረኛ ነኝ ወይስ ሃይማኖት የምሳደብ ልጅ ሁኜ ነው? ወይስ ዘርን ከዘር ወይም ብሔርን ከብሔር የማጋጭ ልጅ ሁኜ ነው? እስኪ እናንተ ብቻ መስክሩ። እናንተ እንድትመሰክሩ የምፈልገው እኔ ጋር ላለፉት ስንት ዓመታት አብራችሁ የነበራችሁ ወይም አሁን ቅርብ ጊዜ ለመጣችሁ ዘረኝነትን ስሰብክ ወይም የአንዱን ብሔር በለው ወይም ግደል ወይም ጨፍጭፎ ስል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ወይም ዘረኝነትን ሳስተምር ወይም ሃይማኖትን ሳንቋሽ ወይም የአንዱ ሃይማኖትን ስል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? እስኪ እናንተ ፍረዱ ስላችሁ ግራ ስለገባኝ ነው ከምላችሁ በላይ። በምን ምክንያት በምን አጥፍቼ ምን አርጌ ነው ይሄ የሆነብኝ? እስኪ እናንተ ፍረዱ። እናንተ በቃ እኔም ጥፋቴ ምን እንደሆነ ግራ ስለገባኝ ነው። የኔ ያክል ክፋት ለኔ ያሰባችሁ ሰዎች የኔ ያክል ተሰብስባችሁ ግሩፕ ከፍታችሁ ዩቲዩብ ቻናሉን ለማዘጋት ቆርጣችሁ የተነሳችሁት ምን በይድያችሁ ነው? ወይስ መናገር ሁሉ ነው ያቃተኝ? ወላሂ ነው የምላችሁ። Yoo yaa harkafuuna jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota hawwii Oromtiitiitu bakka fayyaa keessanii naguma jirtu jabaattu nageenyi keessan badhaadha. Nagaa kute galata Waaqayyoo, nagaa Waaqayyoo iddoo jirtan tasniif baay'eetu jecha haras deebi'ee dhufeen jira. Naannoo Oromtiitiituu fi hawwiin har'a maal qabattee dhuftee jechuun keessanii nafu har'a wanti qabadhee dhufe Liji Toofiq kana namni hin beekne hin jiru jechuudha. Hordoftoota baay'ee qaba. Gurbaan kun akkuma beekamu hin argitu hiriyaa shamarraa qabatee ture, garuu mijachuu dinaan adda ba'anii jiranii. Yoo fedha rabbii ta'e booddee walitti deebi'uu danda'u. Ofonnatee hin jiru jechuudha. Keessa isaa gammachuu hin qabu. Namni kamiyyuu hin beekaa yoo jaalallee isaati yookaan hiriyaadhuma akkuma obboleessaati yookaan obboleettii wal jaallatan yoo walitti mufate gadda namatti dhaga'amu, keessi namaa boqannaa hin argatu jechuudha. Innis sana akkas ta'eetuma jiru. Viidiyoo irrattis baay'ee akka ergasii mul'ataa jiru, yeroo hunda akka ergasii hojjetaa jiru. Dabalata immoo amma kan biraa itti dhufe jechuudha. Mudannoon kan biraa gurbaan kun yuutuubii kana asitti osoo hin taane biyya ormaatti Saawudiitti jammare jechuudha. Saawudiitti kan itti cinqamaa ture gara Itoophiyaatti galee mijatee fi namni baay'een jaallate, hordoftoota baay'ee argate, hojjechuu eegalee beekamtii isaa argate hojjechuutti jira jechuudha. ግን maaliif gurbaa kanatti amma nan daawwadha jechuudha.
maaliif itti naafani? Namni keenya yoo namni guddatu maaliif namatti naafa? Hamman isa laalutti nan daawwadha. Waa'ee zarii naasa'uu, waa'ee hayimaanotii namaa hin tuquu, taphuma bichaadha bakka. Tapha qofaadha piraankii kana hojjeta malee wanti nama arrabsee waan nama gaddisiisu yookaan zarii namaa tuqee hayimaanotii namaa tuqee kan tokko gadi qabee kan tokko ol qabee hin jedhu jechuudha. Amma argaarru kanattu maaliif akka inni guddannaan maaliif iyyee itti naafanii yuutuubii isaa jaraa cufsiisudha. Waan jarri kaaniifannaan galee dhugaa waaqaan baay'ee tokko nama jibbisiisa. Amma mucaan kun yoo hojjetee guddate maal rakkoo qaba? Rakkoo qabaa? Rakkoo hin qabu. Wayii ofii jaraatii kaffalanii fi warri yuutuubii kanarratti cufsiisuudha jedhan. Dhaabbata yuutuubiitii kan kaffaluuf. Bakka namni hundinuu fedhee daawwataami gurbaa kana. Homaa takkaa rakkoo hin qabu. Bakka obboleessi namaa tokko obboleessa garaa tokko keessaa baanu bichaa osoo hin taane bakka nam tokko yoo guddatee argan das nama jedha malee wanti nama hin haafsisu hin jiru jechuudha. Akka kootiitti maaliif akka jarri irratti kaanii yuutuubii kanarratti cufsiisuudha. Inni zaranyannatiidha. Inni hayimaanotii namaa tuqa jechuudha. Irratti cufsiisuudha. Of eeggannoo isa dhumaanaaf kennee jechuutti jira jechuudha. Duraanis akkasina jalaa ta'ee ture akka sabiskiraayibii naaf hin goone na jalaa godhanii ture isas naan darbe jechuutti jira. Maal balleesseeti mucaan kun? Maal inni wanti inni balleesse? Maaliif bakka haa guddatu? Namatti tole yoo namni guddate. Mucaan kun yoo ofiisaati guddate nama baay'eellee namni biroollee akka inni guddatu gochuu danda'a jechuudha. Nam tokko yoo inni bahee mul'atu akka inni duubatti deebi'u maaliif godha uummanni? Namni namatti naafu yoo kamiyyuu ta'e gonkumaa iddoo guddaa hin ga'u. Garuu baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa waaqa. Obboleessa hin qabdanuu isin bakka haa guddatu hojjetee wayii kaffaltaniif isin warri irratti cufsiisuudha guruupii banattan. Yuutuubii isaa kana Liji Toofiq kan jedhamu dhaqaatti sabiskiraayibii godhaa fi warri viidiyoo kana ilaaltanii garaana nyaata dhugaa waaqaan maal akka ta'e hin beeku garuu garaana nyaata zimmeedheedhuma jechuudha. Sheerii yoo godhanii fi namni 40 yoo sheerii naaf godhe naaf sirrachuu danda'a jechuutti jira jechuudha. Sheerii godhaa fi sabiskiraayibii godhaa fi dhugaa waaqaa bakka yoo namni akkana cokkonamu natti hin tolu anatti bakka. Haa guddatu homaa takka. Wanti nurraa irratti jira. Feenee ilaalaami ittiin bohaarraami. Wayii arrabaa miti wanti mucaan kun hojjetu. Maaliif itti naaftan? Warri kanumaa jedhanii guruupiidhuma uuman jechuudha. Naan galle ana akka jarrati yaadan. Dhugaa waaqa garaa nyaatee akka malee garaana nyaatee asuma irratti yuutuubii irratti arga garuu garaana nyaate. Bakka otoo buleessa keessaniiti yoo warri guruupii uumtanii hojii kootii jettanii irratti cufsiisuudha kaatan. Waan hin jirre waan sobaa falassamtanii. Nama aarsa dhugaa.